hojiin hojjetamaa jiru kuni hojii eebbifamaa malee hojii diinummaa miti. Abaluutu bobbaasee abaluutu warra kaabaa wajjiniin Oromoo dhaabbatee nutti duuluuf dhufu jira. Abiyyillee gadi bahee madda mariin batakbaaraa isaayyuu jecha kan dhadhale Sumaalee naannoo Oromiyaatti daangaa ta'anii jiranii akkas wanni dhaamuu fi jennaan keenya akka dhaabaatti. Jaalmarroon hoogganaan ABO boodha haara yeroo irratti kennedha. Keessattuu waa'ee daangaalee Oromootiin wal qabatu kan amman tana sodaa guddaa waa'ee bal'ifannaa lafaa daangaalee Oromiyaa, Somaalee fi Oromoo jidduutti akkasuma walgahii gaafattoo dhiyoo sabaa fi sablammoota faannoos dabalatee hundi irratti hirmaatan. Numayyuu deeggartoota ABO biraayyuu Jaalmarroo wanni irratti hin hirmaatinii fi walgahiin sun kan isa hin madaalle kan jedhu irrattis walgahii Oromoo walgahii irrattillee akkasuma kora walgahii amman tana ta'an irratti ammoo kan alatti haala yeroo irratti ibsa inni kenne keessaa akka tokko viidiyoo kana waliin dhageeffanne. Akkasuma hayyoon Oromoo jaarmaaleen siyaasa Oromoo kan seenaa Oromoo keessatti takka walitti dhufaniitiin hin beekne siyaasa adda addaa hordofan hundi kan waliin taa'an sun lafarratti gadi bu'ee torbaan kanaa walgahii taa'uudhaan murtee gurguddoo dabarsaniiti jiran. Mee murteelee isaan dabarsan kan qabxii 8 keessaa qabu kana guutuu isaa isiniif hin dubbisa. Arabdo Abdul Balabira bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jira. Jalqaba irratti mee haasawaa hoogganaan ABO Jaalmarroon haasawee kana haga tokko waliin dhageeffannaa. Jaalmarroon walgahii hayyoota Oromootii fi akkasuma gartee kan gaafa duraa ka jalqabaa san irratti illee namoonni hedduun qaamaan isa eegaatiin turan jechuudha. Sababa gartee rakkoo teeknikaatii fi akkasuma sababa sakuriitiidhaatii fi akka hin hirmaatinidha gaafsanillee kan himamaa paartii isaanii bakka bu'eetiin kan hirmaate Jaalxaahaa Abdiiti. Namoonni hedduun ammoo Jaalmarroo eegaa turan. Ammoo deeggartootuma ABO biraa gaafa san jechuudha burjaajii guddatu deemamaatiin ture jechuudha. Waa'een faannoo waliin akkasuma gartee warra kaabaa kana waliin kun akeekaa fi kaayoo ABOtii miti kanaaf irratti hin hirmaatini ABO'n walgahii isa fakkaattu irratti malee hin hirmaatu ka jedhu hayyootuma gurguddoo irraa namoota hedduurraa haasawamaa ture jechuudha gaafa san. Wantichi garuu faallaa sanii ta'eeti jechuudha amman tana kan argaatiin jiru jechuudha. Ibsa bal'aa kaleessaa Jaalmarroon taasise keessatti walgahii kana dinqisiifachuudhaan akkasuma gartee qooda irraa fudhachuu isaaniitti gammaduudhaan lafarratti illee murtii gurguddoo irraa akka gahanii fi waan haala yeroo waa'ee daangaa Oromootii fi Oromiyaa irratti waa'ee Itoophiyaa irratti ibsa bal'aa inni kenne keessatti kan inni dubbate jechuudha. Mee ibsa isaa kana. Akka nama gartee kaleessa ol kaayyatee galtee siyaasaa yeroo barbaadu wayiif qopheeffate tokkotti hiikee gadi gadhiisuu tokkotu dhalatee jechuudha. Daangaan biyya keenyaa kanaan dura rakkoo bara Tigraay TPLF aangoorra ture tuttuqqaan akkasii kakka'ee kan otoo hin furamiinis kan furames achumatti rarra'ee hafe kuni akkaataa itti ka'ee har'a ajandaa siyaasaa ta'uu danda'u. Gaaffiin Sumaalee kun babal'ifannaa daangaa jedhamee ka'ee akka ka'u yeroo ka'u immoo karaa adda bilisummaa Oromoollee ajandaa ta'ee ka'aa jiru gara gullallee kanaa dandamachuuf Oromoo waa hojjechuu qabu jedhamee achirraan ajandaan kennameetiin adeemutu jira. Kun egaa akkaataa kanaanii akka gurra uummataa keessa buutuu fi akkatti ammoo warri kun biyya diigaa warra diina biyya diigu waliin hojjetaa jedhamtu tottolchuu fi warra kana dura immoo keessa dhaabbatee adda duree hirbaata rasaasaa ta'u tolfachuuf dubbii Sumaalee kun taatee akkamittiin yoo jenne dubbii silaa Oromoo fi Sumaaleen daangaanuu gidduu isaaniitti saboo isaanii barbaachisne seenaa yeroo dheeraa ollummaa gaarii yeroo dheeraa waliin qabanii yoo barbaachisaa ta'e sabni Sumaalee Awaashin qaxxaamuree Adaamaa bira darbee dhufee Finfinnee eebbifachuu danda'u ta'e eebbifatee deebi'uu danda'u. Oromoonis akkasuma haga kun daangaa Sumaaliyaatti Sumaalee keessa darbee hanga daangaa Sumaaliyaatti gaaffii tokko malee socho'uu saba danda'u saboota akkasiiti. Saboota yaada hayyoota Oromoo waan gartee amma fakkeenyaa fi qabsaa'onni Oromoo Jaalmarroon ABO gartee karaa nagahaatiin qabsaawaatiin jiru taatee amma daangaa babal'ifannaa kanarratti ajandaa ta'uuyyuu hin qabudha. Saboonni lameen wal hubatanii Oromoo fi Somaalee jidduutti akka inni buuf akka buqqaatiin uumamuuf akkaatuma gartee duraan baramaa ta'e ka wayyaanee san akka godhamuufiidha kan hojjetamaatiin jiru malee waan gartee ajandaa ummatootaan yookiin gartee dhugumatti Somaalee fi Oromoo jidduutti tahaa jiru miti waan ajandaa warra siyaasaati kan jirudha.
hatta gartee abaa'u karaa nagaatiin qabsa'aatiin jiru kanarratti warra dubbachaatiin jira kanarratti gartee kawaaba barreessaatiin jiranis akka ergama mootummaatittidha kan inni dubbatee jechuudha Jaalmarroon. Waan hayyoonni Oromoo jiran kana tole sun dhugaadha. Amma Sumaalee warri gartee akkasitti gosaan jiraatu sun warri gartee akkasii gosa qofaan yaadu sun waan kana ni fudhatanii ka jedhudha tokko wanni gartee gaafii namatti uumuu jechuudha. Sumaaleen wanni isin itti amantu sabummaa gosummaadha. Arra Abiyyii fi Shimallis afaan Oromoo dubbatan Oromoo keessaa bayan Oromoo dhoo jedhame waan Oromoon godhetti beeyti. Jarri kaa sabummaa yuure dabree godinaan akkaataa amma gartee nu jidduutti illee yaalaatiin jiran akka amma nuti gartee Arsii, Harargee, Shawaa, Wallagga nu kana warri akkanattidha Sumaaleen kan jiraattu isumayyuu Ogaadiin, Iisaa maal jettee akkasitti jiraatti. Innaa kanaafi kara Sumaalee sanii shakkii namatti uuma malee kara Oromootiin numa fudhatama jedheetii yaada. Keessattuu yeroo gartee hayyoonni faallaa siyaasaa qaban hundi afaan tokkoon akkaataa akeeka tokkoo irratti haala kanaan qajeelfama kennan kanatti faa hawaasni sirriitti waan hubatumatti fakkaata. Taphoota akkasii kana gidduu isaaniitti daangaa sararuu qofaa osoo hin taane daangaan sararame suniyyuu immoo rakkoo akka ta'utti galtee siyaasaaf dhimma bahuuf akka ta'utti kaafama. Kun yeroo ammaa kana inni itti kaafamee fi biyyattii keessatti walitti dhufeenyi sabaaf sablammootaa walitti dhufeenyi akkasii kun abichuu Abiy Ahmed barcuma aangoo siyaasaa irra turuuf taasisu sana jalatti raasuutu jira. Jalatti raasuu kana akkaataan itti walitti bu'iinsi dhalate walitti bu'iinsa kana keessatti immoo sabaaf sablammiin isaa yeroo walitti bu'u innis saba isaa bakka bu'ee saayidii akka qabatuu fi juunii waliin akkaataatti jiraannu waan walitti nuuf fidu common consensus hojjetachuu dandeenya. Yookaan immoo ollaa gaarii ta'uu dandeenya. Kanaaf immoo dhiiga wal dhangalaasuun barbaachisu. Warra dhiiga akka wal dhangalaasuun nu godhuu fi isa kana bara baraanii sababa godhatee ittiin akka sabni walitti dhufne godhu bakka kaasuu irratti walitti dhufne jedhame sana waan fashalsutti hojjetamuu irratti jira. Humni kuni waanuma harka biifafaatiin tolfame paartii isaaniitiin tolfame. Waan kanaan uummanni Oromoo yeroo inni miidhaatti seenu waraansisanii ka'anii jaarsummaa immoo dhufuuf adeemu. Jaarsummaa dhufamu sana keessatti gaa dhaabni kamiyyuu namni kamiyyuu kasii qaqqabu hin jiru. Ammas waan akkasii adeemsisuu jiran jechuudha. Dhimma daangaa Oromoo eessayyuu haa deemamu paartii badhaadhinaa mootummaa naannoo Oromiyaatu beeka. Isatu wabii ta'uu danda'a waan jettu ishee kana kan barbaadamtu jechuudha. Ishee kana gurra uummataa keessa buusanii uummata erga miidhame immoo dhaabuu ni danda'u. Maaliif dhaabuu danda'u? Harka ofiitiin tolchan. Isaan irraati indipendent ta'ee of danda'ee gaaffii akkasii ka gaafataa jiru Sumaalee keessa hin jiru waan ta'eef. Gaafa dhaabanoo anatu siif jira anatu siif qaqqabee. Ofii ajjeestee ofii buqqisteetu ofii jaarsa taate immoo dhiyaatta. Ofii immoo nama isa baraare taateetu dhiyaatta. Akkasitti deemamaa jira. Wanti daangaa Oromoo keessatti istaayila akka gaafa duraa abdiillee jedhamee san Mustafee jedhamee ni taphatama jettanii ni yaaddu. Oromoon agar hunda shurtiin mooriin taalaatam gaafa duraa san amma jirnaarota agartee wayyaanee muraasaa fi abdiilleetu waan san godhe. Jaamee haala akkasii sanii kan godhamaatiin ture jechuudha. Arraan tana Mustafeen haguma Shimallis Abiyyiin ajajamu Mustafeen Abiyyiin ajajama. Kana eenyuun haalu Sumaaleenis Oromoonis waan haaltu natti hin fakkaatu. Abiyyi ol kayyannaan ol kaa Abiyyi gattaa yennaan gattaa Mustafeen. Akkuma gartee Jaalmarroon jedhe kana dhaabni biroo ammas dirijitiin biroo hin jiru. Kan Somaaliyaa keessatti fedhiin hawaasaa asiin daangaan hawaasaa asiin kana ta'e san godhe kana godhe jedheetiin kan dubbatu hin jiru. Yookiin gartee liyyuu haayilii akkasitti akkas godhee kanatu kana godhee wanni jedhamu hin jiru jechuudha. Wanni amma godhamu mootummaadhaan akka godhame ni beekama jechuu barbaadeeti. Asirratti sagalee Jaalmarroo kan jijjiirame qulqulleessuudhaaf xiqqashoo sagalee waan jijjiirameefi. Wanti daangaa kunis maaliif amma ka'e jettee gaafattuuf fi waraanni bilisummaa Oromoo waan hojjete akkasumas qabsaa'onni adda addaa gaaffii adda addaa saboota isaanii bakka bu'anii qaban biyyattii keessa jiru walitti dhufee hojii hojjetamerraati wanni kun dhalate. Duula agartee kanaan dura nutti duulamee fi har'as nutti duulamuuf jiru warra kaabaa wajjiniin Oromoo dhaabbatee nutti duuluuf dhufu jira. Kanaaf Oromoon asirraan akka haa deemu nuti immoo kanaaf
abbummaa itti qabaa jedhanii sana tolchuu kana akkasittiin gadhiisu. Sunis egaa yoo argite gaafa ABO boonis akkasumas kanneen biroos walitti dhufanii duulli gaggeeffame tokko karaa miidiyaa Abiyyillee gadi bahee Maddamariin Batagbaar Asaayyuu jecha garuu fuulli isaa akka nama barbaree guddoo harkaan qabee tuqeetti diimatee yeroo inni aariin irraa mul'atu argita. Maddamariin Batagbaar Asaayyuun jecha ammoo homaayyuu waan wani isaan fakkeessu hin qabu. Wanni kun qilleensuma irratti hangateettu waan sodaannuun qabu immoo jecha. Waan sana immoo garuu deebi'ee akkaataatti dura dhaabbatu tolfachuuf immoo guyyaa lama booddee waajjira adda bilisummaa Oromoo baneen waajjirri baname kanatti akkan xiyyeeffamne gochuuf waan tolfame. Inni akkasiin tolfame jechuudha. Kanaaf adiin lafa irratti hojjetame kan qawwee inni beeku waraanurraa hanga sadarkaa gama siyaasaanis walitti dhufanii waan waloo tolfachuutti adeeme kan dadhale. Kanaaf obboloota Sumaalee naannoo Oromiyaatti daangaa ta'anii jiranii akkasumas guutummaa biyyattii keessa Sumaalee jiru wanni dhaamuufi rakkoon daangaa Oromoo waliin qaban har'a Abiyyi jalatti gonkumaa furamuu hin danda'u. Ani qabsoo karaa hidhannoo kanan deeggaru warra deeggaruuf nan kabaja ammoo garuu ammoo ismaartummaa gurbaa kana namni dinqisiifannanii jira. Durii ABO irratti gartee waan durii jaarsolii tanii irratti hin argin. ABO amma akka inni kaasetti waajjira gullalleedha kan gartee waggaa afur dura jalaa cufame gartee kan dhiyeenya kana deebisaniif ABO CD gartee biyya keessa jiru walgahii gartee akkasitti godhame tokkummaa akkasitti mul'atee fi sochii nuti godhaa jirrurraa akka uummanni gartee kanaaf xiyyeeffannoo hin kennine fi warruma duraan miidhaatiin turan ka karaa nagahaatiin gole ka dhaabbatattiidhaatiin turan ka waajjira isaa harkaa saaman uummanni akka gartee xiyyeeffannoo kanaaf hin kennine fi sanammoo akka gartee waan gaarii tokko godhanii fi fakkeessuudhaa fi waajjira san deebisanii fi haala akkasii burjaaji akkasii san uummanni ka jedhulee dubbatee jira jechuudha. Hayyoonni Oromoo kunneen wanni isaan walii galchee waan gartee Oromoon bara 2018 yeroo Dr. Abiyyi garaan gootitti dhufu abdatee abdii san bakkaa dhabe. Wayyaan mayyoo kufte furmaata dhufa jedhee namni hundi akkasitti gartee kan eegesan jechuudha. Sababa santu walii galche natti fakkaata. Eenyutu ABO qawweedhaan qabsaa'u Jaalmarroo fi Joohar walgahii takkaratti argaman jedhee nuti eege. Amma walgahii Siyaatel kana mee booda irratti itti dhufnaa walgahii Siyaatel kana irratti ABO'nleen Jaalmarroolleen liif dhiyaatee ture karaa intarneetaatiin jechuudha. Kanaaf obboloota Sumaalee naannoo Oromiyaatti daangaa ta'anii jiranii akkasumas guutummaa biyyattii keessa Sumaalee jiru wanni dhaamuufi rakkoon daangaa Oromoo waliin qaban har'a Abiyyi jalatti gonkumaa furamuu hin danda'u. Boruu bakka namni kunii fi paartiin isaa biyya diigu hin jirre keessatti eenyuyyuu otoo gidduu hin seeniin furachuu ni danda'u. Kanaaf gidduu ofiitti waliin waan rarra'ee boodullee kaardii biraa ta'ee harkifamee ittiin taphatamu kana furuun kan hin danda'amne dhiiga itti dhangala'uurra nama akkasittiin mataarra taa'ee dhiiga akka dhangala'u godhu bakkaa kaasuurratti xiyyeeffachuudha qabu jechuun barbaada jechuudha. Ejjennaan keenya akka dhaabaattis kana. Uummanni Oromoos ija banatee kana arguudha qaba. Tapha siyaasaa galtee ta'ee dhiiga dhangala'uu hin qabu. Deebiin daangaa har'a Abiyyi jalatti deebi'uufis hin jiru. Immoo rarra'eetu ta'a hundeerraa hin furamu boru immoo kaardii biraa ta'ee harkifamuufidha. Itti dhimma bahama waan ta'eef giimii abiddaa kaleessa dibame har'a faca'ee boba'uu jalqabirraa kaase waan addaa hin jiru. Ani biyya akka feenetti ijaarrachuu dandeenyu tolfachuuf hojiin hojjetamaa jiru kuni hojii eebbifamaa malee hojii diinummaa miti. Abaluutu bobbaase abaluutu ummatoonni kun Itoophiyaa keessa jiru beeki. Itoophiyaa bushinaa Oromoon biyya diigayyuutii waraanni bilisummaa Oromoo biyya fottoksayyuutii jedhamaa hin turre yoo akkasitti walitti dhufnee biyya nama biyya keenya keessa jiru waliin mari'anne biyya waliin qabaannu ijaarrachuu hin taane yoo ta'e immoo ollaa gaarii waliin ta'uu fi dhiigni otoo dhangala'in mari'achuu qabna yoo jenne kun akkamitti diinummaa ta'a. Kanaa jechuun uummanni Oromoos sabaaf sablammoonni biraa biyyattii keessa jiranis ilaaluu qaban.
yaa angaarrattis guutummaa hayyoota Oromoo eessayyuu dabalatee namni mootummaan kun mootummaa Oromootii miteedhee dhaabbatu hundi karaa fiiguurrallee asii achi kirichamee kirichaaroo ta'ee eenyu waliin halagaa waliinis akkaataatti dhaabbatu irratti otoo waliin harcaasii wal ta'ee dhaabbachuu tolfateera waan ta'eef hojiin hojjetame hundumti isaa bareeda. Waraanurraa haga siyaasaatti haga dinagdeetti haga dippiloomaasiitti wanti hojjetame bareedama waan ta'eef kanaafuu dhiiga dhangala'uu Abiyyii fi osoo hin taane dhiiga dhangala'uu bilisummaa fi warra sanaaf lolu jalatti hiriiramee akka adeemamu dhaammannoo kiyyaa. Qabsoo Oromoo warra gartee mootummaan falmu akka duriisan tokko achi inni sun achiin asii inni kun asiin asii wanni jedhu osoo hin ta'in galma tokko keessatti akeekni aayidiyaan isaanii jechuun ilaalchi isaanii adda adda garuu galmi isaanii tokko waan jedhamu san durii mana tokko ijaaruu citaa waliin saamu waan jedhamu santu mammaakamaa ture bara. Wanni hooggantoota Oromoo kun ammoo Oromoo jidduutti gaafa gadi bu'ee dhugumatti seenaa Oromootii miti seenaa Itoophiyaa keessatti kun ni taama jedhee namni yaada hin jiru. Bara waan kana Oromoo qofaa mika tokkummaa ofiin jedhu. Warri namni sabni hundinuu ni beekan akka Oromoon kun tokko hin taane. Fakkeenyaaf Baatima kana keessa waan tahaati hin jiru walumaan argaati hin jirraa mire uummata gartee godinaan gandaan akka gartee inni humna dhabu akka taate itti as deemaa jirurraallee burjaaja'u akka gartee namni gandaan wal nyaatu waan godhamaa jiru kanarraa yeroo hayyoonni akkasitti kabosona jiruu fi kan waa shangitan jirullee akkasii waliin ta'anii mari'atanii murtee takkattiin afaan tokko murteeffatan koree tokkocha hundeeffatanii koree tokkoon akkasii socho'an hedduutu akka nama ajaa'iba. Isa gartee aangoon xumura argatu inni sun yoom aangoo qabataa inni sun yoom aangoo gadi dhiisaa sunni dhaqqabama. Arran tana tokkoomanii hawaasa lafarraa gartee akkasitti addaan cicciraatiin jiran kana tokkoomsuun san caala waliin nama gammachiisu hin jiru. Hamiin gartee amma dura kaa gartee jaalmarroon irratti hirmaanne isan fakkaattu maal jira baatiin ture suni cabee hinjifannoo guddoodha nuti gartee waraansa qofaa miti loluu qofaa miti siyaasaanis sabaa fi sablammoota biyya sanii waliin akkasitti ennee gartee mari'annee maddammarii agarsiisuu kenna kan muummichi ministeeraa ragaa nuuf baheessanidha. Injifannoo guddaadha. Lafarratti waan guddoota akka murteessine jirra. Hawaasni keenya kana quba qabaadha. Walitti bu'uurraa walitti gartee dhiini isin jidduu dhangala'uurraa of eeggadha. Kanaan isin dhaama. Sumaaleef Oromoof illee kanaan dhaama jechuudhaan ergaa kana dabarse jechuudha. Kabira ammoo hayyoota Oromoo dhiheenya kana horne conversation irratti tokkummaadhaan as bahaniitiin mul'atan gaafa sanis kaa jaalmarroon irratti hin argamne jaalmarroon irratti hin hirmaanne jaalxaa abdiiti gaafa sanillee gartee bakka bu'eetiin kan argame jechuudha. Bara hayyoota Oromoo kana keessattuu warra qeerroo warra dargaggootaa kanallee miti. Jaarsolii Profeesar jedhamu kanneen dhiifama warra Profeesar jedhamu kanneen akkaataa takkatti afaan isaaniitti dhufe kana qofaadha. Oosaa fi oosfaa nama qofa irratti oosaa fi oosfaa nama irratti tokkoomsuun dadhabamee gaafuma gartee Joohar hidhaadha ba'ee Jooharii fi Baqqalaan Waashingitan deemee maaltu akka hojjetamee beektume maaltu akka godhamee beektume hayyoota santu Joohar dabalatee marroo dabalatee gaaddisa tokko jalatti mul'ataa jiran jechuudha. Akkamiin jaarsota sanfaa maaltu sammuu isaanii jijjiiree kan jedhu har'a warra kanatu wal dhagahee gaaddisa tokko jalatti argame jechuudha. Torbaan kana bara Joohar miidiyaa irraan turre Joohar maal ta'e kan jedhu namoota hedduutti gaafii ture jechuudha. Torbaan kana keessa walgahii kana hulaa cufatanii walgahii kanarra turan jechuudha. Mee murtiilee gurguddoo qabxiilee 8 of keessaa qabu kan hayyoonni kun dabarsanii fi akkasuma koree hundeeffatanii jiran jechuudha. Ibsa isaanii guutuu isaame haala kanaan isiniif dubbisa. Murtoo Siyaatel hayyoonni fi bakka bu'oonni paartiilee Oromoo adoolessa 19/2025 marii kallattiidhaan horni konverseeshinii irratti taasifne guyyaa har'aa adoolessa 30/2025 magaalaa Siyaatel Waashingitan keessatti walgahii taasisuun haala Oromiyaa, Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa ilaalchisee marii fi xiinxalla bal'aa erga geggeessinee booda murteewwan armaan gadii irra geenya jirra. Tokkoffaa murnama biyya bulchaa jiru uummata Oromoo dararaa fi cunqursaa gita hin qabneef kan saaxile ta'uu hubanne sirni kun jijjiiramuu akka qabu walii galee jirra. Murni kun gochaa fi imaammata farra Oromoo raawwachaa maqaa saba kanaa jala dhokachuudhaaf yaaliin inni godhu cimsinee ni balaaleffanna. Bifa wal fakkaatuun adeemsa dogongoraa qaamni gariin murna kana mootummaa Oromoo jedhuunis dhugaa qabatamaa irraa kan fagaate waan ta'eef fudhatama hin qabu. Lammaffaa sirni cunqursaa Abiyyi Ahmad miidhaan inni saboota biyyoota keessa jiran hunda irraan gahaatiin jiru cimsinee ni balaaleffanna. Sadaffaa
jijjiirama barbaachisu agarsiisuudhaaf akkasumas ce'umsa dhufu milkeessuu keessatti qabsoo jaarmaalee siyaasa Oromoo ABO fi KFO fi ABO'n geggeessan bifa qindaa'een cimee akka itti fufu gama hundaan tumsuuf waliigallee jirra. Afraffaa tooftaalee sirni Abiy Ahmad bu'uuraalee aangoo isaa godhate keessaa tokko saboota gidduutti waldhabdee uumuudha. Keessumattuu uummata Oromoo fi saboota obbolaa gidduutti walshakkii fi waldhibdee uumuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu isaa hubannee saboonni fi lammiileen biyyattii hundi yoomiyyuu caalaa tumsa yeroon gaafatu tolfachuun sirna hamaa kana jijjiiruu akka qaban waamicha dhiheessina. Shanaffaa humnoota waraanaa fi siyaasa sirna Abiy Ahmad tajaajilaa jiran sirnicha tiksuu irra gara fedhii uummataa tiksuutitti akka ce'an waamicha goona. Jahaffaa marii Oromoo gidduutti eegalee akka itti fufuuf akkasumas mariin saboota fi lammiilee biyyattii biroo waliin akka taasifamu waliigallee jirra. Torbaffaa sirni Abiy Ahmad umrii aangoo isaa dheereffachuudhaa fi uummatoota gidduutti waldhabdee uumuun buqqaatii fidaa akka ture ammas akka itti jiru hubannee uummatoonni akka tooftaa kana irratti dammaqanii tokkummaa fi obbolummaa gidduu isaanii jiru akka tikfatan waamicha dhiheessina. Saddeetaffaa sirni Abiy Ahmad badiiwwan armaan olitti tarreeffaman uummata Oromoo dabalatee sabootaa fi lammiilee biyyattii hunda irratti raawwataa akka inni jiru hubachuudhaan biyyoonni ollaa Itoophiyaa fi hawaasni dhaabbileen idila addunyaa jijjiiramaa fi ce'umsa dhufaa jiru milkeessuudhaa fi dhiibbaa barbaachisu akka taasisan waamicha dhiheessina. Dhumarrattis qophii fi karoora jiru milkeessuudhaaf marii eegalame kana galmaan gahuudhaa fi koreen qindeessituun tokko hundeeffamee jira. Adoolessa 31 bara 2025 Seattle, Washington. Waa'ee biyya sanii irratti Oromiyaa fi Itoophiyaa waan je'amu san irratti karaa kanaan deemna tartiiba kanaan deemuu qabna jedhanii garaagarummaa isaanii san lafa kaa'anii akeeka tokkoon akkasii gartee waliin ta'anii arguun milkaa'inni kanaa waliin jiru. An akkas jedhee yaada akka wallaalummaa kiyyaatitti. Kun dhugaa rabbii hedduutti akka nama gammachiisa. Maaliif hawaasa keenya tokkoomsa waan ta'eef nuti tokkummaa hawaasaati barbaada. Waan kana caalaa nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Waan itti aanu walumaan ilaalla. Ana Abduu Mobaala biraan qophii biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.